Shama akkam jirtu hordoftoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Sanyii Abboomaati. Humnoonni finxaaleeyyiin Amaaraa dubartii ulfaa tokko yommuu gurraan barattoota 18 ammoo ukkaamsanii fudhachuun akka dhabamsiisan ABO'n ibsa baaseen addeessee jira. Waraanni sanyii duguuggaa Abiyyi Ahmadii fi finxaaleeyyii naannoo Amaaraan Oromoo irratti labsamee jabaatee itti fufeera kan jedhe ibsichi. Naannoo Beenishaangul Gumuz raayyaan ittisa biyyaa waraanni humna addaa naannoo Amaaraa fi Faannoo kanneen jedhaman shororkeessitoonni kunneen ilmaan Oromoo dhalattoota naannoo Tigraay fi lammiilee Beenishaangul Gumuz jumlaan fixanii naannicha bakka awwaalcha jumlaa erga godhanii bubbuleera jechuun addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa bitootessa 18 2022 baaseen ibsee jira. Humnoonni finxaaleeyyiin kunniin erga namoota ajjeesanii booda qabeenyaa isaanii saamaa akka jiranillee ibsi kun dabaluun addeesseera. Kibxata darbe jechuun bitootessa 15 bara 2020 dubartii ulfaa Aadde Biraanee Raggaasaa jedhamtu billaadhaan morma ishee qalanii akka ajjeesan ibsi kun addeessee Aadde Biraaneen haadha ilmaan torbaa akka taate mirkaneessee jira. Akka ibsa ABO kanaatti gochaan suukanneessaan kun kan raawwate godina Matakkal Ona Dibaatee hoggaa ta'u guyyaa lama booda jechuun bitootessa 17 2022 naannuma kanatti humnoonni finxaaleeyyii kunneen barattoota 18 ukkaamsanii akka fudhatan baruun danda'ameera. Koltee Fayyisaa Taarraqany Ergaataa Dabalaa Siyyum Raggaasaa Bugonjoo Jabeessaa Tashoomee Geexee Kabbada Ayyaantuu Gammachuu Haayilee Baalee Immabeet Gaaromaa Kaffiyaaloo Waaqjiraa Jaallannee Gammachuu Fayyisaa Makonnin kanneen jedhaman humnoota kanaan ukkaamsamanii eessa buuteen isaanii dhabamee akka jiru ibsameera. Naannuma kanatti tibba darbe dhalattoota ilmaan Tigraay 9 walakkaa isaanii haala suukanneessaan yoo ajjeefaman gariin isaanii lubbuun osoo jiranii ibiddaan gubatanii akka ajjeefaman ni yaadatama. Dhaabbileen idil addunyaa kanneen mirga dhala namaaf falman marti yakka lammiilee biyya kanaa irratti bulchiinsa Abiyyi Ahmadii fi hidhattoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraatiin lammiilee irratti raawwataa jiru mormuu fi dura dhaabbachuu akka qaban ibsi ABO kun dabaluun hubachiiseera. Jaarmiyaaleen idil addunyaa murna shororkeessaa kana irratti qoqqobbii kaa'uun yakka mootummaa faashistiin kun lammiilee isaa irraan gahaa jiru akka dhaabsisan gaafateera. Umura irratti uummata keenya irratti yakka gama hundaa kan raawwataa jiran yakkamtoonni kunneen roorroo uummata irraan gahaa jiran kanaaf oolee bubbula malee seeratti dhiyaatanii gatii isaanii malu argachuun isaanii kan hin hafne ta'uu ABO'n ibsa bitootessa 18 2022 baaseen akeekkachiisee jira. Faannoon naannoo Amaaraa maatii Jaal Daawud Ibsaa irratti yakka suukanneessaa raawwachuun dhagahame. Akka maddeen keenya naannicha irraa gabaasanitti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa Faannoo jedhaman dhibba kana godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Guduruu ganda guddinaa Abuunaa keessatti maatii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa namoota 4 ol ajjeesuu gabaafameera. Obbo Lalisee Shifarraa Kumsaa jaarsa umurii waggaa 60 dargaggoo Roobaa Fardiisaa Jabeessaa umuriin waggaa 23 barataa kutaa 12ffaa kan ta'e. Barataa kutaa 8ffaa kan ta'e immoo Qixxaataa Duulaa Abboomaa umuriin waggaa 16, Dubree umuriin ishii waggaa 30 Adaanech Abboomaa Dureessaa kanneen finxaaleeyyii Amaaraan ajjeefaman keessatti argamu. Kana malees namoonni 4 ammoo finxaaleeyyii kanaan guyyoota 9f ukkaanfamanii turuun Guraandhala 16 2022 akka gadi lakkifaman maddeen dabaluun addeessanii jiru. Kanneen ukkaamsamanii bahan kunneen Dubree Warqee Lammaa Qalbeessaa umurii waggaa 23, Dubree Ilfee Shifarraa Kumsaa umuriin 19 barattuu kutaa 11, Dubree Lalisee Taammaraa Asaffaa umuriin 17 barattuu kutaa 8, Dubree Misgaanee Nagaasaa Shifarraa umuriin 26 barattuu kutaa 7 kanneen ukkaamsamanii bahan keessatti argamu. Finxaaleeyyiin Amaaraa Tamachoo Qaasimii fi Adam Qaasim jedhaman lacheen isaaniitu Jaardagaa Jaartee keessatti kan dhalatan hoggaa ta'u Gojjam irraa humnoota faannoo fi meeshaalee waraanaa fiduudhaan gocha kana kan raawwachiisan ta'uu maddeen oduu FNN naannicharraa gabaasaniiru. Oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophii keenyaafan hordofaa.